Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa hojmaata manichaa dijitaalessuun haala danda'amu irratti waajjira saayinsiif teekinooloojii magaalichaa wajjin marii gaggeesse. Manneen murtii Ismaart Siitii Koortii ijaaruuf kaayyoo kan qaban ta'uun fi ogeeyyii saayinsiif teekinooloojii wajjin qindoominaan hojjechuuf karoora baasuun hojiitti galuunis ibsame. Itti gaafatamaa waajjira saayinsiif teekinooloojii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Kadir Ilkaa yaadama Ismaartii Adaamaa keessatti tajaajilli kennamu hundi gama dijitaalaayizeeshiniin ta'uu akka qabu himuun kenni tajaajila waraqaa bilisa ta'uu waan qabuuf qaamolee manneen murtii wajjin qindoominaan wajjin hojjechuuf marii hubannoo walii cimsuudhaaf qophaa'ee akka ta'e ibsan. Yaadama Ismaart Adaamaadha. Yaadama Ismaart Adaamaa keessatti qaamoleen mootummaa hundi isaaniitu dijitaalawuu qabu kan jedhudha. Gama biraatiin immoo kenni tajaajila isaan kennan waraqaa maleessa akka ta'uu fi gara onlaayinitti gara toorarratti akka deebi'u kan jedhudha. San keessaa tokko manneen murtii kenna tajaajilli isaan kennan waraqaa maleessa akka ta'uu fi onlaayinii akka ta'uu jechuudha. Mana murtii keessa qofa osoo hin taane qaamolee mana murtii wajjin hojjetan hundi isaaniitu intigireet ta'anii akkamitti tajaajila dijitaalawaa kennuu danda'u kan jedhu irratti tajaajila dijitaalawaa yeroo kennan gama lamaan tokko dhimma kanaaf ka barbaachisu siistamni kanaaf jiru akkamitti qophaa'aa kan jedhu gama biraatiin immoo bu'uuraaleen taaqaa'oo dhimmoota kanaaf barbaachisan akkamitti mijachuu danda'anii kan jedhu irratti marii gaggeessaa turre jechuudha. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii hojii Ismaartii Adaamaa fi kenna tajaajila abbaa seerummaa kanaan duras itti fayyadamaa jirra kunis labsiin kaawwame waan ta'eef ammaa jalqabuun ariitiin tajaajila kennamu waraqaarraa bilisa taasisuuf gara fuulduraatitti ariitiin ni hojjanna jechuun ibsan. Sammuu namarratti hojjechuu ilaalcha namarratti hojjechuutti wal qabatee yaa'u manni murtiis dambii qajeelfama garaagaraa keessatti baasee jira. Namuu dhimma kanaan siistama kanaan ITdhaan tajaajila kennuu qabu tajaajilu akka qabu dambii keessattis ibsamee jira. Labsiin 216 keessatti illee ibsamee jira. Kanaaf namuu garasitti deemuun dirqama akka ta'etti of beeka. Itti shaakalaas turree jirra. Har'a immoo manneen murtii keessatti namni baay'een kompiitaraan waan hojjetuu qabu kan hojjetaa akka kan jiru. Kanaaf carraan kunis jira. Isa kanallee itti fayyadamne wanti amma gaayidlaayinii jennu kun muujuliiwwan garaagaraa kun nu qaqqabee ariitiidhaan tarii waldiigaltee kanas kan godhuu qabu saayinsii fi teekinooloojii fi isin jirtutti natti fakkaate beeku teeknikaalii isa booda laaluu dandeenya. Bakka nuti itti hirmaachuutti qabnu, koree itti dhaabuutti qabnu, qaama garaagaraa itti hundeessuutti qabnu itti deemna. Maanni yeroo fudhatu miti nuti akka yaada kennaatitti yoo xiqqaate barana shaakalli isaa guutumaan guutuutti xumuruu qabna yaada jedhu qabna. Yoo xiqqaate ji'a 4 maaltu nu hafee jira. Bakka muraasatti yookaan paayilet teesti goone manneen murtii kutaa magaalaa dabalatee mana murtii olaanaa dabalatee paayilet teestii wayii goone aga waxabajjiititti guutumaan guutuutti keessaa bahuu akka dandeenyu bara dhufutti waan kana guutumaan guutuutti jirre oolchuu akka dandeenyu yaadama jedhu qabna. Ogeeyyiin maricha irratti argamanis hojii dijitaalaayizeeshinii saffisiisuuf meeshaalee hundi guutamuun hojii kenna tajaajila abbaa seerummaa jalqabuu fi gara fuulduraa kana caalaa haaromsuun kan hojjetan ta'uu ibsan. Meeshaalee guutuudhaaf wal qabatee dijitaalaayiz godhuudhaaf tajaajila kana dijitaalaayiz godhuudhaaf wantoota barbaachisan humna namaa meeshaas haala guutamuu danda'amuun irratti hojjetamaa kan jiruu fi hojiileen baay'een isaa hojjetamee tajaajilli kanneen yeroo ammaan tana tajaajila parsantaa hedduun kan hojjetamee jiruu fi tajaajilli ittiin jalqabamee kanneen akka viidiyoo konferansii faayilingii yookaan himannaa gara elektiroonikaatiin ergachuun tajaajilli viidiyoo konferansiidhaan falmii bakkuma jiran irraa mana murtii olaanaatti osoo hin dhufin gaggeessuun even yeroo ammaan tanaa kanatti aanaalee irratti gadi buusnee mana murtii aanaa irratti illee dhimmi akkanii fi falmatamuu danda'u bakkuma jiran irraa akka falmamuu danda'u tajaajilli kun hojii keessa kan galee fi qophii gaariin kan jiruu fi tarkaanfii hedduun kan fudhatame ta'uu isaati.